Nageenya badhaadhaa uummanni keenya hundi guyyaa irraatti baga gammaddan baga gammanna jechuun barbaada. Yeroo jalqabaatiif saatalaayitiin haaraa biyyi keenya gara haawaatti furguggiisuu dandeessee jirti. Saatalaayitiin kun kan jalqabaa haa ta'uyyuu malee kan dhumaa akka hin taane amantaa guutuun qaba. Biyyi keenya gara badhaadhinaatti guddina gochaa jirtuuf jalqabbii guddaa bu'uura guddaa ta'e kan nu gargaaru kun hundaa ol qonna keenya ammayyeessuu daldala keenya addunyaatti dorgomuu akka dandeenyuuf bu'uura beekumsaa bu'uura odeeffannoo ta'ee kan nu gargaaru ta'a. Hanga ammaa saatalaayitii kan mataa keenya waan hin qabaanneef odeeffannoo garaagaraa biyyoota garaagaraa irraa fakkii binnee kan gargaaramaa akka ture ni beekama ni yaadatama. Amma garuu hojii gurguddaa naannoo daangaatti hojjetamu sochii gurguddaa biyya keessatti godhamu hundaaf guyyaa guyyaan odeeffannoo gahaa ta'e fakkii gahaa ta'e saatalaayitii keenya irraa argachuudhaan beekumsa irratti hundoofnee badhaadhina keenya dhugoomsuuf kan nu gargaaru waan ta'eef kun jalqabbii gaarii firii boristaan laalluu barbaannu sanaaf bu'uura ta'e kan nu gargaaru waan ta'eef dhaloota keenyaaf kaka'umsa guddaa kan uumu guddina keenyaaf bu'uura ta'e kan gargaaru waan ta'eef baga gammaddan baga gammanna jechuun barbaada. Baasiin saatalaayitii kanaa baay'een isaa mootummaa chaayinaatiin kan uwwisame yoo ta'e iyyuu gara fuulduraa biyyoota garaagaraa wajjiniin wal gargaaruudhaan waliin ta'uudhaan saatalaayitii garaagaraa akka oomishuu dandeenyu amantaa guutuun qaba. Beekumsa muuxannoof kaka'umsa arganne kanaan badhaadhina keenya waliin taanee mirkaneessuu akka dandeenyuuf kanumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Baga gammaddan baga gammanne olmaa gaarii ulfaadhaa.